Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii Kiyyaa Lammii jalatti argamtan hundi keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkam isaatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyo isinis akka nagaa fayyaa jiraattanii abdii guddaan qaba jira jirtu hundi keessanuu isiniin jedha deebi'ee dhufeetiin jira har'a mammaaksota akkuma beekamu mammaaksota walitti deebinee jirra. Egaa kutaa torbaffaa geenyee jirra jechuudha mammaaksota kan isinii qopheessee kan chaanaal irratti isiniif darbaa jiru chaanaalaa Kiyyaa Lammiitii kan isiniif qopheessee kan isiniif dhiyeessaa jiru ana Innaat Abbabaati isiniin jedha hordoftootaaf jaalatamtoota koo kan na jajjabeessaa jirtan hundi keessanuu guddaanaaf galatoomadha galata guddaana biraa qabdanii akkasumas ammas jajjabni keessan kan na biraa hin hafne like share gochuudhaan akkasumas warroonni haaddisii taatan gara maatii kootti dabalamuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha jajjabni keessan kammoo kallattiin karma hojii tanan isinis anis wal argina jechuudha obboloota koo egaa turtiin keessan anuma faana haa ta'u Eshika obbolaawwan koo har'a akkuma beekamu mammaaksi duraanii mammaakamaa achiin booda immoo iddoo duwwaa jira achiin iddoo duwwaa goonee kaane immoo hiika isaa wajjin kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha akkuma beekamu yoo isiniif danda'ame hiika osoo hin taane yeroo iddoo duwwaan jedhamutti iddoo duwwaan kan guutamudha yeroo immoo irra deebiidhaanii hiikaa fi akkasumas immoo iddoo duwwaan kan wajjin ilaallu ta'a hanga dhuma qophii kootti anuma faana taa'adha warroonni hanga har'aana hordofaartan barumsa baay'ee irraa argattan jedheen abdii guddaan qaba ammas immoo barumsota hedduu irraa arganna akkasumas mammaaksota naannoodha gara naannootti gargar ta'us danda'a akkasumas immoo tokkos ta'uu danda'a itti dabalataanis immoo mammaaksota osuma beeknullee dagachuun hin jira jechuudha baay'een keenya hin beekna osuma beeknu dagachuu dandeenya jechuudha kana hundumaayyuu walis yaadachiisuudhaan asumaanii baay'ee yaadattu jedheen abdii qaba mammaaksota duraan beektanii isin jalaa dagattan ni yaadattu akkasumas kan hin beekne immoo itti dabalattu barumsa guddaa irraa argattu akkasumas immoo hiika yeroo itti laattamu hiikni isaa kun sammuu namaa keessatti kaka'umsa wayii namatti uuma jechuudha mammaaksi dhugaa dubbachuudhaaf mammaaksi hiika guddaa qaba akkuma mammaaksa jedhamu kana mammaaksi akkuma dubbii fida dubbii fixa jennu mammaaksaan akkasitti jecharratti kan fayyadamnu yoo ta'u mammaaka hin beektan jedhee tanan yaada kanaafuu kan jecha ittiin gabaabsanus nuuf mul'isa kallattii adda addaatiin mammaaksi barumsa guddaa namaaf ta'a jedhee tanan yaada jira jechuudha kanaaf itti deddeebi'ee siniif qopheessee siniif dhiyeessan jira kanaafuu warroonni hangaadhaas na hordoftan warroonni har'as natti dabalamtanii na dhaggeeffachaa jirtan yeroo hundaayyuu gara mammaaksaa argachuudhaaf gara chaanaalaa Kiyyaa Lammii koottaan siniin jedha ammamee kallattumaaniin gara mammaaksichaatti wajjin dabarraa turtii keessan hanga dhumaatti anuma faana haa ta'u akkana jedha kan gaafii tokkoffaanii shanis ilmaamuu shantamnis ilmaamuu tiyya kurree hin dabartu jette daashinii jedhe eenyutu akkana jedhe shanis ilmaamuu shantamnis ilmaamuu tiyya kurree hin dabartu jette jedha eenyutu akkana jedhe Eshi kan keessanii deebine siniin jedha eshi gaafii lammaffaanis akkana jedhan sareen warra daash dutti jedha saree warra daash dutti jedha warra eenyutiif dutti kunis iddoo duwwaan kan keessanidha eshi itti aansuudhaanis gaafii sadaffaan akkana jedha simbirri kan mukni hin daash ofii wal dadhabbii jedha kunis iddoo duwwaan kanuma keessan isiniin jedha obbolaawwan koo arfaffaanis akkana jedha garaa ofiituu wallaalan daash itti dhuguu jedha garaa ofiituu wallaalan daash itti dhuguu maal itti dhugan garaa ofii yoo wallaalanii ashi gaafii itti aanus gaafii shanaffaanis akkana jedha mi'eeffataan midhaan warra daash liqeeffataa jedha mi'eeffataan midhaan warra daash liqeeffataa midhaan eenyuun liqeeffataa kunis kanuma keessanis isiniin jedha obboloota koo gaafiin koo ittuma fufaa jira
turtiin keessan anuma wajjin hanga dhumaatti haa ta'u. Iddoo duwwaan kun kanuma keessa isiniin jedheen jira. Akka naa guuttan abdii guddaan qaba. Akka dafee isiniif dubbisaa hin jiru yookaan isiniif qoodee gara tokko lama jedhee irra fiigaa hin jiru. Hedduudhaan hafuura isinii kennaa akka isin iddoo duwwaa guuttanii fanan qas jedha yookaan suuta jedha. Ishi gaafii jaaffaanis akkana jedha. Baddi malee daash ija hin niqanii jedha. Baddi malee daash ija hin niqanii. Iddoo duwwaanis kanuma keessanii gaafiin konkoo har'aaf qophaa'e asuma irratti xumura. Garuuti kan hafu ni jira. Iddoo duwwaan kan keessanii anis immoo ittiin deebi'a. Kiyyaanoo maal guuttee nuti hoo maal guunnee kan jennu immoo wal bira madaallee ilaalla. Hiikka isaa hoo kiyyaa sirriitti hiiktee nuti hoo akkamitti hiikna kan jennu immoo mana keenya teenyatuma ofuma keenya wallaalla. Ashi haga dhuma qophii kootti anuma faana taasiniin jedha obboloota koon. Gara gaafii tokkoffaatti ol deebinee jirra jechuudha. Akkana jedha gaafii tokkoffaanis 5 ilmamuu 50 ilmamuutii akurree hin dabartu jette eenyutu jedhe adurreen jechuudha. Adurreen amma asirratti maaliin akkas nuun jette warri kaaltii jechuudha. 5 yoo ilmatan 50 yoo ilmatan ishiidhaaf kurrumaan qicuu jechuudha. Kurreen ishii yeroo hundumaayyuu bootaa hin dabartu jechuudha. Kuni maaltu mul'isaa? Hiikni isaa kuni kennaa wayii osoo ta'ee namni tokko dureessas ta'u hiyyeessas ta'u kennaan nama tokkoof kennamu xiqquma yookaan immoo wal qixa wal fakkaatuma yoo ta'e kennichi kuni maal mul'isaa? Mammaaksa kanaan wal mul'isa jechuudha. Garuuti osoo namni tokko gizee duree hiyyeessa ta'ee kennaa wayii namaa kennuu fi yeroo immoo inni duroomaa ta'ee kennaa wayii namaa kennu wal bira dabbisee namaa kenne ta'e akkanatti hin mammaakamu. Gara hiikka isaatti yoo deebisnu kennaa irratti yoo fudhanne jechuudha. Fakkeenyaaf harki wal hin darbu jechuudha. Kana fakkaataa hiikni isaa kanaa. Ishi gara gaafii lammaffaatti waliin dabarra. Saree warra daashii fiddutti jedha. Saree warra eenyutti fiddutti? Warra nyaattu fiddutti jechuudha. Saree warra nyaattu fiddutti nuun jedha. Dhugaadha kunillee maal mul'isa? Kunis hojii ofii qofa kan ilaallatu jechuudha. Hojii ofii qofa irratti kan hundaa'edha. Namni tokko kiyyaa miti yookiin keeyyaa kan ilaallatu kun hojii kootii miti jedhee kan dhiise kan bira darbu jechuudha. Saree warra nyaattu fiddutti osoo warra sanii nyaanneef ta'e deemtee isaaniif hin duttu jechuudha. Warruma nyaattuuf yookiin gibbuma abbochaa san qofa eeddii dabartee kan nama biraa hin hojjettu jechuudha. Asirrattis hiikni isaa kana fakkaata. Sinii galaa jira natti fakkaata obboloota koon. Hanga dhuma qophii kootti haaluma kanaan ana faana turaadha. Nuffii tokko malee nama hin nuffisiisu. Iddoo duwwaas guuttanii amma immoo gara iddoo duwwaatti guunnee hiikka isaa wajjin ilaalaa jirra waan ta'eef hanga dhuma qophii kootti anuma faana. Ashi gaafii sadaffaanis akkana jedha. Simbirri kan mukni daash ofii wal dadhabdi jedha. Kan mukni dadhabnedha. Simbirri kan mukni hin dadhabne ofii wal dadhabdi. Asirratti qaama simbirroonni jechuudha. Mukni hin beelta. Muka yoo jennu mukoota adda addaa ofitti qabata. Qilxuu qabata. Akka naannoo tokko tokkotti immoo barzaabii ta'e mukootuma ta'eyyuu mukni baay'een isaa hin babal'ata. Hundeen isaa hin bal'ata. Kanaafuu hin babal'ata jechuudha mukichi. Garuu ishiin achirratti iyyuu marfamtee akka barbaaddetti jiraachuu ni dandeessi. Garuu ofiifuu wal hin dandeenye jechuudha. Achirratti yoo ofii wal dadhabdii jechuudha. Kanaafuu waan ofii wal dadhabdu kun immoo maal nutti mul'isa? Baay'ina tokko jechuudha. Wantoonni tokko baay'ina qabaatanii kan wanni sun isaan hin dadhabne kan ofii wal dadhaban yookiin kan ofiitti fayyadamuu hin beekne jechuudha. Amma kan simbirroonni tun illee muka kanarratti akka barbaadanitti mana ijaarrachuu danda'u, akka barbaadanitti jiraachuu danda'u. Garuu ofiif wal dadhabanii mukni isaan hin dadhabne jechuudha. Kuni kana nu mul'isa. Hiikni isaa sinin jedha. Obbolaawwan koo turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u. Gara gaafii arfaffaatti dabarree jirra. Garaa ofiituu wallaallan heexoo itti dhugan jedha. Iddoo duwwaan heexoodha. Garaa ofiituu wallaallan heexoo itti dhuganii jedha kan Oromoo yoo mammaaku. Kunillee hiika guddaa yookaan jechama guddaa nuuf ibsa jechuudha. Namni garaa ofii kana waa'ee namaatti irratti waa'ee nama tokkoo beekuudhaaf baay'ee ulfaataadha.
Kanaafuu namni tokko immoo garaa ofiitu dhukkuba garaa isaa kan amma yoo nuti dhukkubsan fakkeenyaaf anumtu yoo dhukkubsan abbumti barbaadellee dhukkubsan garaa ofii kana gizee wallaallu jira. Maaliif qaamuma keenya keessaa garaa keenya kana wallaallu garuu kan beeku doktora tokkicha dhibee sun yaallamee ka'eeti kan beekamu jechuudha. Garuuti immoo garaa ofii kana kan wallaalamee dawaa yookiin heexoon itti dhugamu wallaalummaarraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu asitti hiikni kun kan mammaaksu kun nu mul'isu waa'ee nama tokkoo beekuun ni ulfaata jechuu barbaannaa jechuudha. Akka hiika mammaaksa kanaatti isiniin jedha obbolaawwan koo. Egaa gaafileen koo kanuma kana fakkaata hanga dhuma qophii kootti anuma faana taasisaniin jedha obboloota koo. Egaa gaafii shanaffaanis akkana jedha. Mi'eeffataan midhaan warra soddaa liqeeffataa jedha. Kunis mammaaksa irraa baay'ee nama bohaarsu, baay'ee nama kufachiisu, baay'ee barumsa namaaf ta'u dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti tole. Mammaaksota duraanii turre mammaaksonni har'a qabadhee dhufe hundumti isaayyuu baay'ee kan nama bohaarsan, baay'ee kan nama bashannansiisaniif kan barumsa guddaas of keessaa qabanidha. Ittiinis asumaan bohaaraa isiniin jedha obboloota koo. Asittis mi'eeffataan midhaan warra soddaa liqeeffataa kan nuun jedhuu fi kunis namni tokko warra soddaati midhaan liqeeffachuu jechuun akka naannoo tokko tokkotti ta'e akka bakka akka Oromootu jechuudha. Soddaa jechuun kabaja qaba, kabaja guddaa qaba. Soddaarraa waa liqeeffachuun ni ulfaata. Garuu namni tokko deebi'ee kan deddeebi'eetti nama sanitti kan baratu yoo ta'e homaa tokko kan saalfiin isa bira hin jiraanne yoo ta'e deemetuma ammas deebi'ee midhaan warra soddaa liqeeffata jechuudha. Kuni sodaa yookaan immoo saalfii dhabuu jechuudha. Asumatti kan gabaasne yoo ilaallu namni saalfatu tokko kan deebisee midhaan warra soddaati miti itti deddeebi'ee nama tokko waa gaafachuuf ni ulfaata waan ta'eef asirratti kunis maal mul'isaa mi'eeffataan midhaan warra soddaa liqeeffata kan jedhuudhaaf kana nutti mul'isaa. Wanti tokko akka namatti asumaan barumsi kun maal nuuf dabasa wanti tokko akka nutti hin baranne wanti nutti barate tokko badaadha. Dhugaama ammoo dubbachuudhaaf wanti tokko namatti barannaan badaadha. Barteeleen adda addaa ni jiranii bartiilee keessaa wantoonni badaan namatti yoo barate amaleeffachuun kun namatti barannaan badaadha. Amaleeffachuun kan danda'amu wantoota itti danda'amutti ta'ee akkuma ta'etti ta'ee garuu wantoota barmaatilee keessaa immoo kan miidhaa qaban yoo jiraate irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obbolaawwan koo. Ashii gaafii jaffaatti deebinee jirra. Gaafii jaffaanis akkana jedha. Baddi malee saree ija hin niqanii jedha. Baddi malee saree ija hin niqanii. Asirrattis sareen maalidha? Ija hin niqamtu jechuudha. Asirrattis yoo hiika isaa kana itti kenninu ta'e wantoota ulfaatu jechuudha. Wantoota nama rakkisan, wantoota jabaatu tokko irratti du'a yookaan lubbuu ofiitti kennama malee wanti sun hin godhamu jechuu barbaadameeti. Meeqa fakkeenya kana immoo isin itti dabalaa hiika guddaa qaba. Kunillee hiika yoo itti laanne kun immoo isinumaaf yaa ta'u warri haga ammaa qophii kana dhaggeeffachaa jirtan gaafii jaffaa hiika isaa akka jalatti naaf barreessitan abdii guddaan qabaa isin biraa isiniin jedha obboloota koo. Warroonni na dhaggeeffachaa turtan warroonni akkasumas kan koomantii jalatti iddoo duwwaas akka naa guuttanis abdiin qabaa. Warroonni immoo naa guuttanis asumaanis galatooma isiniin jedha dhuma qophii kanarratti. Egaa obbolaawwan koo kana fakkaataa gaafiin kiyya guyyaa har'aa akka barumsa guddaa irraa argattaniif akka itti bohaartan akka itti bashannantan abdii guddaan qaba. Hanga qophii biraatti wajjin deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Kan sifaana ture ana Innaat Abbabaati. Fayyaa naa ta'a.